Kalen turuan singar garbe Tokalati berisu tante beraru tante Sefera kubate tase Kalbinti adanti waliti hidada Gargar bauntanu nuhone la feda nudiga la feda Kopi kana qopheessitiin ka na qeebale jechuudha obboleettii xiyyaatti argamti warreen jechuudha faatee maal jettanii jala kanatti maraachaa jirtan jechuudha kana biratti argamtu obboleettii xiyyaa na biratti argama kanaaf turtii waggaa dheeraa booda wal agarre qophii kana hundaayyuu qopheessitee jette obboleettii xiyyaa mee maal jettanii hedduu galatoomin jaanaan gara kiyya hiriyootan kiyya wajjin ta'uudhaan dubroota kiyya wajjin firoota kiyya wajjin ta'uudhaan waan kana qopheessite kanaaf qophii akkanaatiin isin nasimachuu isiitiif hedduu galatoomin isin jedha obboleettii kanaaf asitti argitan immoo hin beeytanii daawwattoonni kiyyaa kaasitti argamu jechuudha durbicha kiyyaa asitti argama Kalbinti adanti waliti hidada Gargar bauntanu nuhone la feda nudiga la feda Agarratti jechuudha warreen faatee jirtan warri coggaarratti ka'ee jedhe coggaaraan keessan akkasumatti akka gubateetti itti hafuufuu isin jedha turtiin biyya Dubaay hedduu namatti tola magaalaa Aleenitti jechuudha obboleettii xiyyaan hedduu galatoomii maqaa daawwattoota fi warri na daawwatan warri maatii Kush5 show tan galatasiif qabu isaanis immoo koomentii jalatti maal jedhanii akkasii barreessan wajjumaan laalla hedduu galatoomin siin jedha mee ati durbii kiyyaa asirratti maal jetta akka jettan immoo wanna jedhu yoo kaleessa durbii wajjin baga gammadde arrammoo obboleettii ta'e wajjin gammadoo baay'ee nullis wajjin gammadnee jirra ammallee sitti haa tolu baga rabbiin nagaan waliin isiniin ga'ee obboleettii ta'eetiin aman galatoomin aman isatti baga wal geettanii aman ati hasiistu maal jetta Wanti jedhu bakka kanatti walitti qabamnee argamu kennaa fi baay'ee nutti tola. Baay'ees gammannee irrallee isinis akka gammaddan abdii walirraa qabna. Obboleettii teessan tanallee rabbiin umurii isinii haa dheeressu. Durbittii teessan tanallee kan biratti argamtanii biratti qofattan tana nama sadarkaa kanaa olitti hawwitanii biratti qofattan rabbi isin haa taasisu. Walumaa galatti gammachuu dabalataan adeemtu isin taataatu. Galatooma ulfaadhaa nagaan jiradhaa isin ayyaayee galatooma ulfaadhu ati hasiistu maal jetta maal sitti dhagahame ana gammachuu guddatu natti dhagahame Walumaa maatii kana hundaa jechuudha akka isin koomentii jalatti naa galateeffattan abdiin qaba kan gara biraatti jechuudha warreen immoo maatii keessanii osoo waliin argin biyya namaatitti rakkachaa dararamaa jirtan immoo rabbiin maatii keessanii nagaa wal isin agarsiisu isin jedha ka maatiin keessan immoo mana hidhaa keessatti dararamaa jiru immoo rabbiin maatii keessan mana hidhaa keessaa isin haa baasu isin jedha kan mana arabaa keessatti rakkattanii mana madaamii keessatti rakkachaa jirtan rabbi rakkoo isin haa furu isin jedha walumaa gala rakkoo duniyaa fi akhiraa rabbiin isin haa furu isin jedha galatooma ulfaadha Sisterii tiyaasis hedduu galatoomii maqaa daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa maqaa Kush5 show studiootiin galata guddaa siif kennee jira. Ati ka qoxisuuti yeroo dheerallee taatu jechuudha. Ayyee haa murramne galatoomaa isin jira karaa keeka muruuti. Nadhaam saarii wajjumaa walumaa gala nadhaam sinu tokko tokko narraa dhaam saarii baay'ee. Jamuran kamu. Amantiin addan baasii kiristaanaaf islaaman
ummata oromootiin na jedheeni salaamaa yoo lubbuudhaan jiraanne nu walaagina qaamaa mina guurii allaattiigi maaloo waasetti dhaamam dirree oromiyaadhaa hunda naanna hiqaaman amantiin addan baatiigi kiristaanaaf islaaman ummata oromootiin na jedheeni salaamaa yoo lubbuudhaan jiraanne nu wal argina qaamaan. Fachuudhaaf biyya ofii gaddeessuun ijoollee biyya kootiif ormi yoo dirqisiisuun anjiroon biyya hambaa tolus naan gammachiisu anjiroon biyya hambaa tolus naan gammachiisu fachuudhaaf biyya ofii gaddeessu ijoollee biyya kootiif ormi yoo dirqisiisu anjiroon biyya hambaa tolus naan gammachiisu anjiroon biyya hambaa tolus naan gammachiisu. Lagenan nuraya warra kooti biyyaan bareetti jiruusi sochooti lafeetti yaa nyaattee.